Attam jirtu ijoollee Oromoo, dargaggoo Oromoo, saba Oromoo attam jirtu fayyaa keessanii, nagaa keessanii kun Daaneelii ammas deebi'een dhufe. Dheengaddaa haasaa tokko haasaan ture. Keessumatti Oromoon akkamittiinitu dhumataafii jira. Maanni feetiin Oromoo? Oromoon kun maalitti adeema? Waan jedhu. Waan baay'ee nama yaaddessu, yaaddoo guddaa keessa kan nama gashu kana dhiyeesseen ture. Yaaddoon kun yaaddoo dhugaatii. Yaaddoon kun yaaddoo qabatamaadha. Yaaddoon kun inni yaaddoo ofumaan yaadda'amoo maaltu booddeessaa jira? Kana fakkeenya biyya Israa'el fudhachuudhaanii isinii ibsaa ture. Keessumatti akkatti Palestiiniyaanii lafarraa duguggumanii dhumani. Kan keenya wajjinii wal fakkaata. Kuni amantii kooti. Amantii kooti akkan itti ilaaluudha. Wal fakkaatan jedha. Namni waliin fakkaatu kun waliin fakkaatu jettan immoo konviinsiina gochuu dandeessu evidensii keessan fiddanii. Garuu akka amma deemamaa jiru kanatti karaa koo wal fakkaataan jedha. Baay'ee waan nama yaaddessuudha, waan nama gaddisiisuudha, wal fakkaataan jedha. Mee maappiin dheengadda isinirraa isin agarsiisee keessa deebi'anii memorii keessanii refresh godha. Maaliifi isa argitanii akkasin ilaaltanii wanta inni fakkaatu akkasin hubattan achirraa ka'uun barbaada. Kuni biyya Israa'elii 1947 yeroo second world war sanaa inni magariisi kun akka jirutti warra Palestaayiniiti. Magariisi kun akka jirutti magariisa jechuudha. Hin ilaaltu 1947 jedha. Yeroo second world war iti. Kana gaa biyya isaanii biyya warra Palestaayiniiti kan inni ture. Isa booddee UN'ni ifi warri Westiidha Israa'eliin addanatti mootummaa ishee ijjeeruudhaani waan nama dinquu Palestiinaanii qubachiisutti ka'ani. Waggaadhuma sana keessa namni baay'een itti jigee dhufee gaafa qubachuu jalqabu 1947 sana gara dhumaatti kana fakkaate tokkichumaan ilaala. Palestiiniyaaniin kunoo naannaa kanaa fi naannaa kana kanatti haftee kunis 1947 dhuma keessa gara 50tti yeroo achi ce'uudha. Mee kana ilaala. Kuni gaa 47 to 49 dha. Meelmaan Oromoo hubadhaati kana ilaala. Akkas kottaa ammoo 1949 to 67 evictioniidhaa fi genocide ta'eeni ilaala. Kuni akka inni gadda sitti hime West Bankiidha. Kuni Gazzaadha. Hammi adiin kun isin agartan kuni biyya Israa'elii Palestiiniyaaniin lafattii kanatti hafte. Ilaalaa hubadhaati. Kuni gaa 1949 dha to 67 dha. Mee kan hubadhaa ilaala gudii keessan. Amma immoo 2005 jechuun har'a waggaa 13 dura maappii hojjetamedha kun. Waggaa 10 har'a gaa wanta inni fakkaatu maappii hin arganne hin beeku. Gudii ilaala. Kuni West Bank jedhama. Kuni Gazzaa jedhama. Dhumaniiru. Completely dhumaniiru. Mee yeroo laaltanii warri kun wal isinitti fakkaatu? Wal hin fakkaatan. Kuni akka inni gaddadee Gazzaan kuni solid greenidha asirratti. Asitti cicciramee horfamee dhumeera. Kuni gaa waggaa 13 dura isa turedha ilmaan Oromoo.
kana laala. Maaliifi akkas ta'e? Egaa amma kaniin isinitti agarsiisa jedhee waa'ee mataa keenyaa wajjin walitti qabdanii akkasin ilaaltaniif. Kuni maaliif akkas horfame? Inni kun maaliif akkas soolidii ta'ee jettanii ilaaltu. Kanan isinitti himuu barbaadeera. Gazaani solid greenidha ilaalaa. West Bankiini akka jirutti cicciramee dhumeera ilaala. Maali kun? Maaliif kun ta'uu danda'e? West Bankiin amma akka jirutti almost dhumee xiqqoo argamti kun. Kun almost dhumeera kun. Ishee kana keessatti xiqqoo argamti. Mee ishee kanan isin ibsa gaama. Amma gara kootti deebi'a. Tole. West Bankiin eenyuun gaggeeffama? West Bankiin kuni Fattah kan jedhamu organizationii Fattaatiin gaggeeffama. Hamma yeroo Yaasir Arafaat jirutti waggaa 15 dura yeroo Yaasir Arafaat jirutti kunootti greenidha, solid greenii ture hamma Yaasir Arafaati baay'ee nama jabaa ture. Isheen kun immoo warra Hamaasiin gaggeeffamti. Gazaan immoo amma Fattaanii kana qabatee jira. Gazaanii Haniyyaa faan Hamaas kana qabatee jira. Maaliif akkas ta'e? Sababa isaan isinitti marra. Ofii keessanii akkasittiin tuuliin isinii kenna. Tuulii kanaanitu analyze of gootu. Tuulii kanaan of ilaaltu. Tuulii kanan isin qabsiisuu barbaadarra. Tuuliin kuni maaliifitu Gazaan kana fakkaate? Maaliifi West Bankiin kana fakkaate? Isinitti fakkaata. Gazaani organizationii Hamaas jedhamuun gaggeeffama. Hamaas kuni extremely strong organization. Highly disciplined, highly effective, highly to the maximum determined. Gazaan Haniyyaa faan warri Hamaas kun maal godhanii warra sallaawota isaan keessa jiru, warra sobduu, warra gaggadhee, warra gantuu akka jirutti of keessatti araganii balleessanii. Warri Yahudi waan barbaade godhanii dhoksaa isaanii dhaga'uu hin danda'anii, lafa isin jiran beekuu hin danda'anii, yeroo dheeraadhaaf warra isaan geggeessu hoogganoota isaanii ajjeesuudhaan listening device dhossanii mana isaanii keessa kaa'uu, makiinaa isaanii keessa kaa'uudhaan boombii precision guided missileedhaan rukutuudhaan akkasittiin lubbuu isaanii dhukkee irraa kaasaa turan. Garuu maal jedhe? Of qulqulleessinee jedhe. Qoshaashaa of keessaa baafne. Garbejii of keessaa baafne jedhe. Isa booddee Gazaan biyya haxinnaattu biyya soolidii ta'etu jiraataa jira. Keessa seenanii mana ijaarratanii, keessa seenanii lafarraa isaanii hin ari'anii gubbaadhaa asii gadi boombiitti roobsu. Wanti barbaade haa dhufu malee ilmoon Yahudii tokko istriitii Gazaarra hin deemu. Dhiira kan jedhame achirra hin deemu. Maaliifi? Determindiidha. Kutatoodha. Nama gara booddeetti hin deebineedha. Qoosaan hin jiru. Organization solid, jabaa, uummanni isaa itti amanu jechuudha. Yeroo West Bankii dhuftani wanti nama gaddisiisu Abbaas nama warra Westiitiini mindaan kaffalamuufidha. Warri Westii yoo dhukkufate biyya Israa'el dhaqaa, achitti biyya warra Antinii dhaqaa, warra Faransaayii dhaqaa yookiin biyya kana dhufaa
yookiin Ingilizii dhaqaa yookiin Jarmanii dhaqaa akka barbaadan West Bankii kana keessa guyyaa guyyaatti mana buqqisu abbaa manaa fi haadha manaan utuu wajjin rafanii ol seenanii dhaqanii doozeriidhaan mana isaanii diigu karaa isaanii akka barbaadan deemu maatiin utuu inni walitti nam'ee laaqana nyaatu walitti lixaniitu haadha see dhukkee irraa kaasu namichi inni second to abbaasi eejentii warra Yahudiiti. Dhaaba horfamaa, dhaaba gatii hin qabne, dhaaba sabaraatiif hin dhaabanne, dhaaba garaa isaatiif dhaabatu, dhaaba wayitti hin galleedha. Dhaabi wayitti hin galle, dhaabi uselessiini. Egaa biyyi isaa kana fakkaata. Biyyi isaa nyaaphi keessa dhaabee ijoollee jalaa fuudhee haadha manaa isaa gudeedee ijoollee jalaa fuudhee qalee jireenya isaa balleessee guyyaadha guyyaatti mana isaanii diiganii utuma dhumanii haadhuma isaa hin jiran. Addanoo isheen kun hamma ammaatti jirti. Maaliif dhaaba jabaa qaba. Dhaaba jabaa qaba. Middle East sana keessa dhaaba jiran keessa dhaaba lama duwwaa amma baay'ee strong Middle East keessa dhaaba Haniyyaa fa'ii fi dhaaba Nasrallaati warra Hezbollaati. Jarri kun baay'ee solidiidha. Nasrallaan maal jedhe? Attamittiin kana taatanii sadarkaa kana geessanii jedhanii gaaffii gaafatan. Qoricha dhunneedhe. Raammoo sagaraa keenya keessa jiru jedhe. Maagaa sagaraa keenya keessa jiru jedhe. Isa nu boxu isa nu nyaatu jedhe. Qoricha summiitti dhunnee albaanii of keessaa baafnee. Ilmaan Oromoo ani kana sana jedhu sammuu keessaniin mataadhuma keessaniin ijoollee xiqqoo ta'a, nama guddaa ta'a, nama barate ta'a, nama hin baratin ta'a. Har'a Oromoon dhaaba akkasii qaba. Dhaaba nyaaphaa wajjin hin jiraanne qaba. Dhaaba harka lafa jalaatiin nyaaphaa wajjin hin hojjenne qaba. Dhaaba dhugaa qaba. Dhaaba komitidii qaba. Dhaaba solidii qaba. Ani hin qabu hin jedhu. Garuu akkasiin ofii keessanii dhaaba akkamii qabna nuyi Oromoon kuni ofumaa odeessinamoo to the fullest deemnee bilisummaa keenyaaf deemuu dandeenya moo? Dhaaba akkamii qabna jedha. Isinumti murteessaa. Isinumti yaada. Waan isin dinqutu durii biyya keenya yeroo saree guddifatanii saree kana qubaatti guddisaniitu akka inni qe'ee eegu godhu. Akka inni qe'ee godhu. Sareen kuni yeroo hattuun dhufu hin ari'a hattuu. Garuu hattuu abshaalatti itti dhufe. Hattuu abshaalatti itti dhufe. Hattuu abshaalli maal goote? Foon burundoo isa maal kana fakkaatu murtee fudhattee dhufte. Yeroo hundumaa ari'a sareen kun. Dhattee burundoo sana jala buuste. Sarichi hin gaggabe, hin gorore, dhiisuu dadhabe. Utaalee irratti lafa dha'ee hammanni sana nyaatutti mana namaa liixee saama hattuun. Oromoon burundoo sana bira darbuu jira. Jiraachuutu isarra jira. Garuu hammi jiru kun akkamittiin nambarii kana maksimaayizii gochuu dandeenya? Hammamtu jira burundoo sana bira darbee no biyya abbaa kootii caala. Seenaa koo hin xureessu. Waan xinnoo fuudhanii natti darbataniini. Waan hattuun ilmaanni nafxanyaa, ilmaanni saree kan isheen natti darbattuuni hin gowwoomfamu. Lafa har'a Oromoo kaasanii natti darbataniin hin gowwoomfamu. Fooqii har'a na badhaasaniin hin gowwoomfamu. Taayitaa har'a na badhaasaniin hin gowwoomfamu. Wanti barbaade haa dhufu.
seenaa hojjedheen du'a. Biyya abbaa kootiifan du'a. Biyya abbaa koo seenaa koo Oromiyaa ishee jettu ijjeereen du'a kan jedhu nama meeqarra. Baay'een namaa yeroodhuma hojjetee deemee fiigee yeroo dhaqee lafa kana ga'u yeroo burundootti darbatanii yeroo lafa itti darbatanii yeroo baankiidhaa liqii wayiitti darbatanii hin kufa hin dadhaba. Ishee ilaala. Temporary advantage ilaala. Garuu sammuunsaa yeroo hundumaa hin ceephaa. Warra akka gootan akka sammuun keessan isin ceepha'uun barbaada. Afaan keessaniin Oromoo bira dhaabattanii dhiiga isa dhangala'aa jiru. Mucaa durbaa ishee gudeedamaa jirtu. Uummata dhumaa jiru ija keessaniin utuu agartanii burundoo karaa kellaa duubaa isinitti darbatame. Firifaaraa isa ofii nyaatanii quufan isa isinitti gadi darbatanii warra goonfamtaniin baay'een isinii gadda. Maaliif isinii gadda beektu? Ilmaan keessanitti qaanaa jiraata. Zarii keessantu itti qaanaa jiraata. Uummata keessantu itti qaanaa. Abaluun nan beeka jedhu nama gaarii ture horiidhaan goomsan jedha. Maqaa keessan nama biratti kaasee hin dubbatu. Isin duuba haasa'a. Isinis nama keessa teessanii boquu keessan ol qabdanii hin dubbattan. Yaalmaan Oromoo. Biyyi lafaa kun hin darba. Waan xiqqoodha. Yeroon keenya gabaabaadha. Saba keenyaa fi waa tokko goonee du'uutu nurra jira. Burundoodhaan goonfamuu nurra jiru. Firifaariidhaan leftooveriidhaan goonfamuu nurra jiru. Oromoon kan eessaaf eessa ga'uu danda'u addi bilisummaa Oromoo eessaaf eessa kan ga'uu danda'u waggaa hamma kana laamsha'ee lafarra foqoqaa kan inni ture dhugaa dubbachuudhaafi gantuu nu keessatti biqilee duwwaadhaani. Kan dabarsee nu kenne duwwaadhaani. Kan nu balleessitu sadarkaa kanaan nu godhe. Kanarraa hin barannaa. Kanarraa barannee of qulqulleessinaa. Qoricha isa garaacha keenya kan qulqulleessu dhuguu dandeenya. Akka nama kutataa tokkotti dhaabbannee nu ga'a amma kana caalaa deemuu hin dandeenyu. Kana caalaa tochoo hin dandeenyu. Jechuu dandeenya. Gatii sana qabna. Hundi keenya mana keenyatti gallee of sakatta'uun nurra jira. Of ilaaluun nurra jira. Wal'aansoo kana sadarkaa kamitti qabannee deemuu akka dandeenyu beekuu danda'u nurra jira. Kanaaf solidii kan ta'e dhaaba qabnu dhaabi suni akkamittiinitu dhaaba self cleansing kan of qulqulleesse ta'e gochuu dandeenya. Akkamittiin nama dhaaba sana keessa saba kee fakkaatee saba kee ganu balleessuu dandeenya. Kana malee akkuma isinitti hime kanatu akkuma isinitti hime kana waan inni isinii fida maappii kana inni isinii fida akkuma isinitti dubbadhe kana akkasuma ta'a. Akkasuma ta'a hin turu. Akkasumatu elaa kunooti akka West Bankii kana ta'an Oromiyaan hin cicciramti jechuudha. Oromiyaan hin baddi jechuudha. Ban eessa iyyuu hin lolatti kan Palestiinaa ni caalu hin jiru. Gara jabinatti kan isaan caalu hin jiru. Maaliif babbadan? Ilaala. Oromiyaa kana bakka lamatti kutuu isaanii nafuu isiniin jedheera. Already cicciraa jiru. Engadda maappii isinitti agarsiiseen ture. Siilii tokko lafa isinii kaa'een ture. Yoo nan nuffitan ta'e isinitti agarsiisa. Isheen ofii kootii siile. Ilaa. Kanan siile. Kuni West Oromiyaa ta'a. Kun Finfinnee yoo gidduudhaa kutatanii baafatan kute. Kun East Oromiyaa ta'a. Egaa akkuma Gazaatii fi akkuma West Bankii ta'a jechuudha. Ilmaan Oromoo. Badaadha jirra. Akkas yeroo ta'anii
Maaltu itti dhufe jira kanatti beektu? Dhaaba tokko dhaabachuu dadhaban. Jarri kuni asii ka'anii as ga'uu hin danda'an. Baaburaan wal arguu hin danda'an. Telefoonaan wal arguu hin danda'an. Communication hin qaban. Jaarmaa garaa qabu. Yoo danda'an biyya alaa dhaqanii alatti wal argu. Namni ollaa qomoon tokko akkasitti gargarchite. Kanatu Oromoo uummachuuf, Oromoo eeggachuuf kan eeggataa jiru kana. Jarri kuni yeroo wal argan immoo addana keessa basaasa duwwaadha kun akka jirutti West Bankiin. Wanti isaan har'a haasa'an borga nama gurra warra kanaa keessa jira. Of eeggachuu hin danda'an. Kanaafitu viable kan ta'e jaarmaa jabaa kan ta'e addana keessatti dhaabbachuu dadhaban. Akkas ta'uu dandeenya no. Kanarraa of eeggachuu dandeenya. Akkasittiin gargar cicciramne haadhuma isaanii akka isaan nu nagarre gochuu kanaaf deemaa jirra. Kun nurra ga'uu danda'a. Ani dhibbatti akka amma deemnu kanatti yoo deemne dhibbatti ta'uu danda'a. Maaliifi haala Oromoon amma keessa jiru waan baay'ee nama yaaddessu. Achi ciranii as ciranii dargaggoo ishee kaate. Dargaggoon illee akka ishee wal irratti kaatu godhanii. Gandatti ciranii, daangaatti ciranii, qomootti ciranii. Oromoon isa borii dhiisee har'a walitti duutuutti ka'eera. Har'a walitti duutuutti ka'eera. Waan isa eeggatu hin beeku. Temporary benefitiidhaan, waan xixiqqoodhaan walitti galagaluutti ka'eera. Eessatti nu geessa kun? Kan inni nutti geessu kanatti nu geessa. Isa nama isin agarsiisetti. Kanaaf egaa kan hin dubbadhu kana dhaabuudhaaf maal gochuutu nurra jira? Maaltu nurraa eegama? Maaltu nurraa eegama osoo hin jedhin hin deemu. Mee dhaaba garaa ilaallu. Politikaa paartii biyya sana keessatti ijjeeraman keessaa dhaaba Amaaraa irraa waa hedduu I hope waan heddan kaansel eegoon dhaabi Amaaraa hamma danda'ametti Oromoon cicciramee dhumee laaffatee lafarra gaafa inni foqoqu yaabbachuu barbaadu. Gammachuu isaan danda'an isa Oromoon dhumaa jiru kana lafarraa duguugamaa jiru kana dheengadda dhufanii gumuzii wajjin asoosaatti wal ga'ii godhatanii warri kamaashii irratti nama fixe gumuziif Amaaratu wal ga'ii fixe. Nama 100 kaleessa kana jeesan. Isaaniin keessaa baafu. Warri naashinaalitii garaa warri oppreessed warri saawusiidhaan kun maal godhu? Kan nu gaddan jiru. Kan immoo ichoo kan argattaa warri jedhanis jiru. Kan dhumaatii Oromootti gammadanis jiru. Maaliifi baalaansii kana yoo Amaarri yookiin Habashaan nu gidduu galee nuun eegu ta'e yoo Itoophiyaa sana keessa jiraanna ta'e Oromoon waan baay'atuu fi influensii guddaa waan qabaatuu fi nuuni sappireesiin gochuu danda'u waan jedhanii fi hamma tokko Sidaamaani keessaa ba'ee nu wajjin dhaabata. Warri kan biraan garuu hin sodaatu. Isaan hin adiifne. Meegaa dhaaba Oromoo biraadhaan. Dhaabi Oromoo har'a kana dhaabuudhaaf maal hojjetaa jira? Ajaa'ibaa. Maalitti jira dhaabi Oromoo? Warra kan biraan isaa dhaaba Oromoo maalitti jira jennee yoo gaafanne karaa koo nama gadi ba'ee waa'ee kanaa nuufa dhaabatu jedhu hin argu. Xiqqoo kan inni ilaalaa jiru waboodha. Waboonii kunoo saba keenya dhume sabi immoo ka'ee waboonii akkachiiftanii falammaata kana gidduu jira. Karaa sana dhaga'ama. Karaa sana grievansiin uummata keenya karaa sana dhaga'amaa jira. Kan nuyi agarru. Kana achi warri kan biraan nama tokko dhaga'ee hin beeku. Nama gadi ba'ee dhumaatiin kun likki miti. Kuni jenoosaayididha. Sadarkaa kan biraatti ilaalamuu qaba. Dhaaba jedhu agarru. Dhaabi kun hundumtuu maal eeggataa jiru beektu? Elekshinii eeggataa jiru. Elekshiniidha eeggataa jiru. Elekshiniin kun maal ilmaan Oromoo? Gaafa Oromoon dhume, gaafa Direedawaan gubate,
gaafa cinaaqsan dhume, gaafa awwadaay kute, gaafa harargee lafarra foqoqee kadhattuu ta'ee kunoo naaziree adaamaa hamma finfinneetti dhufee kadhattuu ta'e, gaafa booranni dhume, gaafa walloon dhume, baatiin gubate, gaafa raayyaan dhume, gaafa wallaggi dhume, gaafa shawaa keessaa madaa'utti ka'e, isa kamii filannoon? Filannoo maaliitu deemuudhaaf deema? Yoonuma immoo dhattee nan filadhatte mooraalii isa kamiin dhattee na fili jette nama garaan. Har'a waa tokko hongooneef taanaan eessa turtee yoo siin jedhee nama kanaan maal jechuudhaaf deemta? Anillee keessaa isinii fi yaadda'e dhugaa. Rabbi isinii hin godhin. Waa takka waan deebistan hin qabdan. Deemsa har'a mootummaan biyya sanaa itti jiru konfermi gootaniitu. Wajjin dhaabbattaniitu. Jaallattanis jibbitanis. Saayilensiin har'a Wallagga keessatti dhiiga dhangala'u. Harargee keessatti kan dhangala'u. Gujii keessatti, Boorana keessatti, Walloo keessatti kan dhangala'u. Saayilensiin kooppereeshinii warra kan hojjetaa jiru wajjin tokko. Miidiyaan kan Oromoo ta'e kanarratti saayilentii ta'e akka kooppereetii ta'etti. Kuni ani Daani'el jedheedhaaf miti. Seenaatu jedha. Seenaatu isinitti hima. Ija keessan dura dhaabata seenaatu. Kun afaan jiru. Ani feesbuukii ishee xiqqoo qaawwaa xinnoo kanaan hin iyya. Silaasa guddaatti gadi ba'uu hin danda'u. Hamma danda'ama karaa na ukkaamsuu yaalu. Kanaaf seenaatu iyya. Seenaan hin iyya. Kanaaf deebii kanaaf qophaa'a. Deebii kanaafi qophaa'utu isinirra jira. Jaallattanis jibbitanis kanaaf qophaa'u qabdu. Deebii kanaaf qophaa'u qabdu. Kan biraan paartii inni arfaffaa godhee kan hin kaa'adhe saba Oromooti. Ilmaan Oromoo sabi Oromoo dhumaa jira. Gubataa jira. Sagalee saba Oromoo Dirreedawaa irratti dhageenyeerra. Reediyoo walabummaa Oromiyaatiin karaa Boorana keessatti wanta ta'u dhageenyeerra. Walloo keessatti kunoo dhumaa jirra namni nuun qaqqabne nuuf fixaa jiru jedhanii iyyataa jiru. Sabi Oromoo karaa iyyataa jira. Wallagga keessatti haasaa godhamaa ture baay'een keessan agartaniittu jedheen abdadha. Wallagga keessatti kan godhamaa ture kunoo nuuf fixaa jirtu isinumatu nuuf fixaa jira haadha. Nuuf fixaa jirtu nurraa dhaabaadha. Inni kaanii dhannee iyyannee iyyata keenya fudhachuu didanii jedhanii haasa'u. Kanaga sabi Oromoo kana jechaa jira. Sabi Oromoo waan kan biraas jedheera. Sabi Oromoo maal jedhe? Nu jedhe. Wallagga kunoo mandii keessaa Najjoo keessaa goda Dambidolloo biyya Oliiqaa Dingilii biyya Goondee Kuusaati biyya Jootee Tulluu keessaa maal jedhee dubbata? Biyya Abishee Garbaa keessa maal jedhee dubbata beektu? Oromoon nu duwwaa mitiidha. Kunoo Boorana keessaa dhumaa jira callittanii. Kunoo Dirreedawaa keessaa dhumaa, Harargee keessaa dhumaa jira. Kunoo Harargeetu dheengadda nu qaqqabee nama nu erganii jedhanii galateeffatu. Oromoon akka jirutti walii wajjin dhaabataa jira. Amma waa'ee kan barbaachisu waa'ee dhaabaa miti. Oromootu sabichatu harka wal qabataa jira. Inumayyuu dhaabi gidduu dhaabataa jira. Dhaabi waan hin tattaane irratti wal lola. Sabichi kana keessa hin jiru. Iddoo tokkotti maal jedhan? Dambidollootti. Waboon mataan isaa inni waboo geggeessu saba Oromoo sagalee keenya dhaga'u taanaan isa yuunariin addanaa jedhan. Nutu ajajagaa kana booddee revolutionii kana harka keenyatti fudhanneerraa jedhan. Kan biraa dhiisaa jedhan Daawud Ibsaa wanta nu jedhu fudhatu taanaan inni iyyuu hin jiru jedhan. Innuu hin jiru jedhan.
Maal jechuudha kun? Ummatichi dhaaba bira darbeera jechuudha. Harargee keessaa dhaaba bira darbe. Boorana keessaa dhaaba bira darbe. Walloo keessaa dhaaba bira darbe. Wallagga keessaa dhaaba bira darbe. Eessa dhaqe? Biyya Oromiyaa daandii Oromiyaa jiru amma lafan biyya du'aa jiru duwwaan isinitti himi. Iddoo fedhe dhagaa. Arsii keessaa tokko ta'aa nutti kottaa malee isin hin barbaannu jedhan. Uummanni sokke kute. Kanaan duras isa dheengaddaas kan godhee kan geeddaramsa kana fidee kan jara kana taayitaatti fide uummaticha. Uummaticha kana chaansii kennaa. Uummati kun walitti dhufee komiitee filatee haasa'u. Asirratti wanta importanti tokko jedheen darba. Ila yeroo darbe waggoota darban keessatti misteekii baay'een godhameera. Karaa dhaaba bilisummaa Oromoos adda bilisummaa Oromoos haa ta'u karaa dhaabbolii Oromoo garaagaraa misteekiin tokko godhameera. Dhuguma gadi ba'amee with clear mind, clean heart namni walitti dubbatee dibeetii godhee kana dhiifama wal gaafatee araara buusee Oromoo keessatti inni gaaf akka boombii dho'ee flare up godhee nama rakkisu kuni hin dubbatamne. Kuni har'asa keessa diigi goone abalokkana godhee jechuudhaaf yeroo hin qabu. Garuu waan tokko jechuun barbaada. Amma aktivistoonni garaagaraa badii kanaan duratti godhame irratti hundaa'aniitu walii isaanii wal mammadeessu wal tuttuqu. Ilaa ijoollee isiniin gorsaa waan tokko dhaggeeffadhaa. Uummanni Oromoo ka'ee walii wajjin dhaabataa jira. Kan gidduutti please summii walitti hin facaafu. Hamma danda'ame summii kana dhaabuudha. Uummatichi walitti dhufee uummatichi akka uummataatti walitti dhufee haasa'u. Waa'ee dhaabaa kana dhiisee uummatichi maaltu uummatichatu dhaaba caale bar. Uummatichi dhaaba bira darbee kuteera. Dhaabi uummata booddee foqoqaa jira bar. Uummatatu dura deemaa jira. Uummata kanaaf chaansii alaanu. Mee yeroodhaaf isa walirratti bobba'anu isa gandaawwan lolu isa maaluu kana let us withdraw that. Hadhaamnu mee uummatichaaf karaa alaanu. Uummatichi walitti dhufee haa dubbatatu. Dhimma isaa walitti haasa'u. Eenyu balleessa keessatti badii keessatti dhufee jira. Maaltu ta'e? Arsii keessatti maaltu ta'e? Wallagga keessatti maaltu ta'e? Eenyu responsibiliin kanaaf? Maaltu Harargee keessatti maaltu ta'e? Walloo keessatti maaltu ta'e? Booranatti maaltu ta'e? Isa jedhu mee uummatichi of gidduutti haasa'atu. Waan guddaatu dura jira uummata kana. Nuyi hin dabarra uummati kun hin darbu. Kanaaf mee hamma dandeenye aarii keenya of keessatti qabannee jibbiinsa keenya of keessatti qabannee gara laafina hambalnas garaa gaddeebi'anii uummata keenyaaf chaansii laannee uummati keenya walitti dhufee haasa'atu. Gidduun seeninaa hin jeeqnu maaloo kanan isin kadhadha. Kuni baay'ee importantiidha. Baay'ee importantiidha. Kanaaf uummatichatu dhaaba dura deemaa jira. Akka itti uummataa wajjin haasee grievansii jiru rakkina gidduu isaa jiru akka inni fixatu chaansii kennuufi barbaachisa. Badiin hin jiru hin jedhan badiin jira garuu yeroo hatattamaa kanatti homa tokko gochaa hin jiru hin dandeenyu. Isarratti abidda naquudhaafi beenzila firfirsuudhaafi nama gargar qooduudhaafi wal itti iyyuuni eessaan nu ga'an jiru. Seenaan hin fide nama bal'eessaa qabu iyyina irranus isin caalaan iyyaa tureen. Garuu amma garuu kanatti deebinee uummatichi chaansii laannee fi uummatichi haasa'atu. Uummatichatu ka'ee chaalenjii gochaa jira bar dhaaba miti. Kana beekaa yaa uummata Oromoo. Kan biraani dhumarratti waa'ee amma deemaa jiru kana meesuutadhaa caqasaa yaa ilmaan Oromoo. Attamitti deemaa jira? Maaltu deemaa jira? Isa jedhu. Maaliifitu boordii filannoo irratti niitii sana filan? Maal mikinaati isaa? Mee isheefaa qoradhaa kan biraa naafu. Ani karaa kooti uummata Oromoo wayiif seetaappii gochaa jiru. Wayitu jira booddeessa.
isa kana booddee itti deebinee haasofna. Har'aaf isinitti hin baay'isu overload isin hin godhu. Gaaffii yoo qabaattanii karaa inboxiidha ilaa lammaffaa irratti yoo dhufte Daani'el kana nuu ibsi. Ilaa kuni filosofiidha or kuni gaaffii jajjabaadha puzzle gugurdaa kaaste dhugaadha. Se tokko hamma kana loodii isin irratti gochuuni anaaf xiqqoo likki miti. Haa ta'u malee wanta isin keessa darbuun isin irra jirudha. Wanta isin dhaga'uun isin irra jirudha. Homaa gochuu hin danda'u. Dhaga'uu qabdu. Yeroo hundumaa wal uruursuu konfortii wal gochuu hard fact walitti himuun barbaachisaadha. Hamma fedhe haadhaa'u. Maaliif booddee deebi'ee haawuntii nu godha. Booddee nu waraana numa mataa keenya. Kanaafi Waaqayyo sinaa eebbisu. Ilaa dhuma irratti waan tokko isin Oromoon Republic of Oromia ijaarrate malee tasa ilmaan naftanyaati wajjin jiraachuu hin danda'u. Hinuman dandeenye. Hinuman dandeenye. Hinuman inchiin jedhan hin fudhatan. Walqixxummaa Oromoo hin fudhatan. Oromoo akka isaan itti ilaalanii akka raammootti ilaalu. Oromoon kun immoo mataansa akka raammootti of ilaaluu dhiisee akka dhala namaatti of ilaale. Akka second class citizenitti of ilaalu akka first class citizen sanaatti yoo of ilaale malee tasa innumti mataansaa iyyuu ce'uu hin danda'u. Kan si ceessisuu danda'u onnee keeti, kutannaa keeti, murannaa keeti, eenyummaa kee kan asserti gochuudha. Positionii biyya lafaa irratti Waaqayyo sii kenne lafanni sii kenne sanarratti asserti of gochuu. Jireenya kee iddoo sanarratti dhaabu hin tocho'u jechuu. Akka organizationii isa jabaa sana lubbuu kun dabarsee kenna jechuu danda'u sirra jira. Kanaaf biyya keenya ijaarranni Oromiyaa Riippaabilikii dhaabbanne malee hin danda'amu. Kanammoo hin arganna. Hin shakkina uummatichi ka'ee hin dide uummatatu. Kanaaf har'a uummatichaa wajjin deemuu danda'u nurra jira. Sussukuu booddee jirra bara. Booddee eegee isaa qabannee deemaa jirra. Dura darbuu hin dandeenyu. Nu caalaa beeku noolijii baay'ee qabu uummanni. Kanaaf dafnee hasussuknu. Eegee qabne gara booddeetti hin harkifnu uummata keenya. Eegee qabdanii hin harkisinaa ilmaan Oromoo gara fuulduraatti fiigaa summii ittiin darbatinaa waliin jeeksisinaa waliin jibbisiisinaa araara buusaa jaalala fidaa garuu enemy keenya irratti fookasee goonu Waaqayyo sinaa eebbisu ma'assalaam.